Qophii Focusilla ICT Grouping kan isiniif dhiyaatu yookaan interview Kristaan ta'uu show kan isiniif dhiyaatu qophii kana beektu laataati. Jaalatamtootaaf ijoollee Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Qophii har'aa keessatti haala jireenyaa ajaa'ibsiisaa namni Waaqayyoo Niik jiraachaa jiru waliin ilaalla. Qophii kana faana ana Girmaa Birraatuuti na faana tura. Seenaa ajaa'ibsiisaa haala jireenya Niik. Niik yeroo dhalatu harkaa fi miilli osoo ittiin uumamin kan inni dhalate. Haati tokko mucaa ishee da'uuf yommuu jettu yeroo ulfa ishee irraa jalqabdee hawwiidhaan mucaa deessu yaadaan kan isheen waa'ee isaa yaaddu akkasumas kan isheen hawwiidhaan eeggattu. Erga deessee booda rakkoof dhiphina dabarsite hunda mucaa ishee ilaaluun irraanfatti. Haadha jaalalli isheen mucaa isheedhaaf qabdu waan maddaadha. Ol fuutee dhungattee ofitti qabdee gammachuun ishee waanuma hunda. Garuu Niikiin kan quunname kanan ture. Yeroo gara addunyaa kanaa dhufu kan isa quunname gadda ture. Kunis gadameessa haadha isaa keessaa baheen. Niik kan inni dhalate biyya Awustiraaliyaa keessatti yoo ta'u baay'ee kan nama gaddisiisu mucaan kan biraan yeroo dhalatu baga nagaan dhufteeru jedhamu isaaf garuu akkas hin turre. Niik yeroo dubbatu haati koo yeroo ani harkaa fi miila akka hin qabne bartu gara dooktorootaa deemuun mucaa koo miti narraa fudhaa deemaa jette. Sagalee iyyaan guutame. Haati kamiyyuu mucaa ishee erga deessee booda ariifannaadhaan mucaa ishee ofitti qabuun kan ishee dhungattu. Ani garuu yeroon dhaladhu sana miti kan na quunname yookaan kan na qaqqabe jedhanii. Wanti hundumtuu baay'ee ulfaata. Qaama haadha koo, hafuura ishee akkasumas jaalala isheen barbaade waan tokko hin jiru. Bakkeen yeroon boo'u ni qorra. Qullaa kooti. Baay'een boo'u. Addunyaa irra jiraachaa turerra gara addunyaa biraatti yeroon dhufu haalli anaaf baay'ee haaraadha. Akkasumas haadha koorraa haalli uumama koo waan dalgale fakkaata. Harka hin qabu, miila hin qabu, dhugaadha. Nan beela'ee harma haadha koo barbaade. Namni hin dhaga'u hin jiru. Haa ta'uutii yeroo sanatti qorumsi baay'ee ulfaata ture. Garuu uumama kootiif itti gaafatamaan eenyu? Maaliif? Harkaas miilas haa dhabu garuu jaalala kamitti dhabu. Haati koo gara jabina guddaan kun mucaa koo miti fudhaatii gataa jette. Keessa isheetii kan bahe gartokkee qaama isheetiin gara jabinaa fi jibbinsa kan guutame haala dubbii ishee. Maalumaafuu lubbuu kan qabu waanuma fedha yoo ta'es guddachuun isaa waan hin hafneef guddachuun jalqabe. Rakkina hedduun umuriin qaamni koos dabalaa dhufe. Karaa biraas waa'een jireenya koo boriis na dhiphisuu eegale. Takkaa gadduu yeroon jalqabu dhihee bareera. Imimmaan koo dhaabbii hin qabu. Akka namaatti deemuu dadhabuu koo yeroon yaadu immoo baay'isee na gaddisiisa. Maalumaafuu namoonni harkaa fi miila qabdan waa'ee kana isin dhibuu dhiisuu ni danda'a. Waan tokkollee keessa keessanitti dhaga'amu dhiisuu ni danda'a. Anaaf garuu abdiif hawwii qofa ture. Waan tokkollee abdiin qabu ture. Waaqayyo wajjin lolaan eegale. Garuu maaliif? Jireenyi anaaf hadhaa'aa turte. Bineensaa fi bineeldotallee abdii qabu. An garuu abdii tokko hin qabu. Bishaan keessa kan jiraatan qurxummiileen qilleensa irra kan balali'an simbirrootaaf illee
kan ittiin bishaan keessa lo'aniif kan ittiin balali'an kochoo uumteettaafi. Anaaf garuu maaliif akkas gootee na uumte jechaa yeroo hunda boo'een Waaqayyoon gaafadhan ture. Gaaffileen koo hundi kan isaan deebii argatan yeroo ani waggaa 15 guutu ture. Guyyaa tokko bakka ani siree koorra rafee jirutti kadhata koo baramaa sanaan boo'een an kadhadhan ture. Sagalee tokko dhaga'e. Yaa Aneek, ka'iitii macaafa qulqulluu keessaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 1 eegalii dubbisinaan jedhe. Anis siree koorraa bu'een macaafa qulqulluu dubbisuun eegale. Sagalichis akkas jedha. Yesuus utuu darbaa jiruu nama dhaloota isaatiin jalqabee jaame tokko arge. Yommus bartoonni isaa, barsiisaa, namni kun cubbuu eenyuutiif jaamaa ta'ee dhalate? Isatu yakke moo yookas abbaa isaatii fi haadha isaatu yakke? jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus immoo deebisee, inni cubbuu hojjeteef yookaan abbaan isaatiif haati isaa cubbuu hojjetaniif miti. Isa fayyisuudhaan hojiin Waaqayyoo akka mul'atuuf jaamaa ta'ee dhalate malee. Kana dubbisee akkuma fiteen waan tokko naaf gale. Ani akkas ta'ee kanan dhaladhee ulfinni Waaqayyoo ana irratti akka mul'atuufan jedhe. Jireenyi koo yeroo sanaa kaasee jijjiiramuu eegale. Waan baay'ee isin jechuu nan danda'a. Seenichi baay'eedha. Garuu amma tokko waan Waaqayyoo erga seenaa koo jijjiiree ofirratti an argeen isinitti hima jedhaniiga. Har'a wanti hundumtuu jijjiirameera. Wanti nama dhibu sagantaa walakkaaf waltajjii irratti lallaba keessatti namoonni 60,000 lakkaa'aman gooftaa fudhataniiru. Akkasumas dividiin kosoo nafiin daldala gurraachaa yookaan bilaak tireedii irratti baay'ifamuun ni gurgurama. Namoonni miliyoonan lakkaa'aman immoo karaa foddaa televezyiinii tamsaasa kallattii sagantaa darbuu ni hordofu jedhaniiga. Gaaf tokko gaaffii akkas jedhu yeroo gaafatamuun osoo Waaqayyoo harkaaf miila siif laate maal jettaa? Yookaan jireenya isa kamtu siif wayyaa jedhamee yeroo gaafatamu Niik akkas jechuun deebisaa eegale. Dhugumaan siin jedha jireenya koo irraa harka 10 filadha. Sababiin isaa karooraa fi yaadni Waaqayyoo jireenya koo irratti raawwataa waan jiruuf. Namoonni yeroo naatiin argan waa'ee harkaaf miila isaanii Waaqayyoon galateeffatu. Warri abdii tokkoyyuu hin qabne immoo humna Waaqayyoo fayyadamanii seenaa jijjiiruu akka danda'an jireenyi koo fakkeenya isaaniif ta'a. Kanaaf jireenya ani filadhu isa kana. Kutaalee addunyaa garaagaraa dhaabbata amantiilee garaagaraa deemuun wangeela Kiristoos geessiseera. Fudhatama hedduus argateera. Waan nama dhibu, waan Waaqayyo jireenya koo keessatti hojjete namoonni hedduun iji isaanii arguun gara gooftaa dhufaniiru. Akkasumas jijjiirama jireenya isaaniis ta'eera. Warra rakkatan harkaa miila warra hin qabneefis
jajjabina isaaniif ta'eera, abdiin isaanis haareere. Maatii warra hin qabneefis dhukkuba HIV kan rakkataniifis Waaqayyo abdii isaanii akka ta'e jireenyi koollee jajjabina gara isaaniitti fideera jedhaniiru. Niik namootaaf ni gadda. Abdii kutannaa maal akka ta'es beeka. Niik yeroo ammaa wangeela Kiristoos dhaloota addunyaa bira gahaa jira. Irra caalatti immoo addunyaa keenya irratti xiyyeeffannaa argachaa kan dhufe waa'ee haadha mana isaati. Gaaffii namoota hundaa kan ta'e kun attamitti kan jedhu ture. Haati manaa isaas akkas jechuun deebisuu eegalti. Niikin guutummaan jireenyi koo isa jaalatte. Wanta an dhiirota kaan irratti hin arganne isa irratti hin argadhe. Ajaa'iban jedhe. Kun abbaa manaa koo ta'uu qaba hin jedhe. Ni ta'es jetti. Qalbii nama kana hawwattu Kaanik. Yeroo namoonni hedduun jaalalaaf ulaagaalee baay'ee baasanidha. Haati manaa Niik Kaanik dubbii isheetti fufte. Ani isa keessatti kanan argadhe waan addaadha. Wanta kana hundumaa immoo kanan ani barbaadu isa keessatti argadheera. Jaalalaa fi gammachuun jechoota ishee guuteen yeroo haasoftu. Niik abbaa manaa koo isa filatamaadha. Jaalallee koo hamma dhumaatti san jaalladha. Har'a Waaqayyo naa galatu. Ijoollees godhannee maatii horanneerra. Isaan wajjinis jiraachaa jirra. Kan isa borii immoo Waaqayyotu beeka. Har'a manni keenya gammachuu abdiin kan guutedha. Harki Waaqayyoos keessa jira. Haadha manaa Niik Kaanik yeroo dubbattu. Har'a addunyaan keenya kan ajaa'ibsifachaa jirtu Niik ijoollee horatee gammachuudhaan haadha manaa isaa wajjin jiraachaa jira. Addunyaan waa'ee isaa ajaa'ibsifachaa jirti. Dhugaadha. Hojiin Waaqayyo immoo nama ajaa'ibsiisa. Niik irraa maal baranna laata?
Waaqayyo maaliif akkas goote jedhamee hin gaafatamu. Har'a fuuldura keessan dhaabadhee kan argitan yeroo sana gaafa ati koo gataa jetteen irratti murteessite nama sanaan ture. Waaqayyo garuu yoom akka namaa ta'e ofitti na qabee na utubee na guddise. Har'a qulqulluun ilma Waaqayyoo Iyesuus jireenya koo jijjiireera. Fuudhee ijoollees godhadheera. Barumsaanis kompiitar saayinsii digirii jalqabaa, bulchiinsa humna namaan digirii jalqabaa qabadheera. Akkaawuntiingiidhaan digirii qaba. Dhaloota miliyoonaan lakkaa'aman addunyaa keenya irratti wangeela Kiristoositti nan lallaba. Yeroo boqonnaa kootti immoo Ameerikaa keessatti kan argaman kubbaaniyaawota gurguddoo galii keessaaf alaa isaanii hojjechuun akkasumallee gorsuun isaan waliin nan dalaga. Ani miila koo tokkitti isheen qabu kanaan waan isin harka keessaniin hojjettanii fi qaama keessaniin dalagdan anis gochuu danda'eera. Barreessus ta'e bilbila bilbiluufis akkasumas hojii kamillee miila koo kanaan hojjechuu dandeetti isaan qaba. Waan tokko akkasiin na dhageessan nan barbaada. Seenaa namootaa inni jijjiiruu danda'u waan tokkodha. Innis Iyesuus nama Naazreetidha. Walii dhufee seenaa koo jijjiire. Kunoo anis dhaabadheen dhugaa ba'aa fi anillee seenaan koo isaan jijjiirameera. Ergaan jijjiiramee isiniif illee ni danda'ama. Gara Yesuus koottaa. Senang ko, aja pura